sheeka ture salaata asraa salaatee masjidaa gale guyyaadha yeroo ammana keenya bira kalaa'u namticha ollaa keenya galu tokko meeshaa balfi yookiin qoshaashaan keessatti walitti kuufamu keessa bira dhaabbatee arge osoo an dhaabbadhee ilaalu meeshaa qoshaashaa yookiin balfi keessatti walitti qabame kana keessa achi harka hiixatee achi keessaa waa wahii fudhatee balbala isaa banee ol seenee balbala cufatee achiin hafe irrifadhe jedhe ollaa kiyyatu qoshaashaa keessaa nyaata funaana ta'a maal ta'e namtichi rifadhee garaan na bilchaate jedhe mana kiyya ol seenuu hanqadheetiin ka'ee mana isaa dhaqe jiruu isaa gaafadha osoo an lubbuun jiru osoo ollaa kiyya bira jiru beelli isaan dararee balfa keessaa nyaata garaaf soorata ta'uu funaana ta'a jedhe balbalatti dhadhahe jennaan na jalaa banee watarahaba bi naa mirqaanii naan gammadee simanna o'an mana ol na seensise yeroo an ol seene jireenya isaa yoo laalu jireenya isaa bareeda gubbaa isaatii durummatu mul'ata sirraa arge guyyaa har'aa jedheen maal inni jennaan yeroo an salaataa deebi'utti sihii balfa bira dhaabbattee achi keessaa nyaata funaantuun arge kana mara maal taate jedheen yaa obboleessa kiyya anaa karmaa deemaa jiru balfa kana bira dabrutti yeroo an achi mil'adhu nyaata soorataaf ta'u tokkoon argee garaan nyaata san fuudhee manaan soorata nu haa ta'u jedhee waliin seene jedheen malee an rakkadheetii miti jennaan garuu waatu jira waan ati na dhoysitu wahiitu jira naaf himi jedheen obboleessa kiyya har'aaf rakkina hin qabu garuu rakkina hamaa keessa ture seenaa addaa tokko qabaa na dhagahe jedheen kuntu aciishu bimakka makka keessa jiraataa ture jaartiif mucattii ilmoo takka qaba laysa cindanaa camaluun hojii tokko ka ittiin jireenya kenna fooyyessinu tokko hin qabdu ture yaa subhaanallah gaafa tokko hiyyummaan nu fixxee jiruu wallaallee halkaniif guyyaa addaa wallaallee beelli jismii kenna qabee ciisa nu dhorkee ijoolleen harkatti mucaantiin tiyya takkittiin an qabuun harkatti beeloftee jaartiin tiyyan harkatti beeloftee laafnaan gabbaheetiin mee hojima tokko barbaade nama waan irrattillee ta'atu fe'atee waa birrii irraa argadheetiin guyyaa kan har'a ijoollee maatima kiyya galgala waa afaan buusa jedheetiin bahe jedhe makka keessa naanna'e homaa dhabe jedhe hojii tokko garas deema nama na kireessee hojjechiisuun dhabe ebaluun gaafadha homaan dhabe warri kiyyaa galgala awwaa qabadheetiin gala jedhanii afaan bananii na eegan akka kaleessaatii waan nyaanne guyyaa takko lakkoofsifne galgala wayita angaluu fawajattu ilmaan tiyya mucattii tiyyaa fi jaartii tiyya san jaraa karra gubbaa dhaabatanii waa siinqii wahii barbaadnarran harka eegan arge ol seennaan harka na laalanii homaa harkaa dhabanii rifatanii namu hundatti jijjigee kufeetuma namu ciciisuu eegale borumtaallee ni bahe lafti bariinaan galgala kanallee waan nyaanne hojii barbaacha bahe homaan dhabe guyyaa lammaffaallee itti deebi'ee sadaffaa itti deebi'ee guyyaa sadi beelli jiruu teennan wallaalchifnan mucattiin teenna sabrii dhabde
kennaaf ta'a jedheetii yaada har'aaf haa gahu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.